Kun ammayyuu YouTube kan jedhamu irraa kan isin darbu akkam jirtu nagaan rabbii isiniif baay'atu. Guyyaa har'aa waa'ee system informationii akkamittiin akka ilaaluu dandeenyu fi akkamittiin akka update gochuu dandeenyu isinitti agarsiisuudhaaf gara kan dhufe. Innis namni tokko gaafa kompiitara tokko bitu personal computer haa ta'u jennu gaafa kana bitu maal gochuudha qaba, information akkamittiin ilaaluu qaba, information kun immoo dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu beekuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf inni jalqaba namni yeroo baay'ee wanta namoonni kompiitara baratan, namoonni waa'ee kompiitara beekan wanta isaan godhan isinitti hima. Inni jalqaba namni hundumtuu system information kan jettu bakka kanatti system information kan jettu gaafa barreessitanii waan akka kanaa isiniif fida. System information kana irratti hardware resources qabdan, component isaa akkasumas immoo dabalatee software environment inni qabu hunda isaa isinii ibsa. Garuu wanti isin system information kana irraa argattan dhugaadha yoo jettan dhugaa miti. Baay'ee isaa update gochuun ni danda'ama. Kanaaf inni jalqaba informationota asirra jiran maal arganna kan jedhu gaafa system information irratti cuqaastanii wantoota kana argattu. Fakkeenyaaf system summary irratti kan isin argattanii hardware resource, component isaa, software environment kan argattu. Fakkeenyaaf hardware irra gaafa galtan waa'ee hardware guutummaa isaa detailii ni argattu jechuudha. Bakka kanatti input output isaa, memory isaa, forced hardware isaa, DMA isaa hunda isaa information kan ni argattu. Gara component isaa gaafa dhuftan immoo tokko componentota system kana irra jiran hunda ni argattu. Akkasumas immoo additionally gara software environment isaa gaafa dhuftan driver ni qabu, environment variable ni qabu, network connection isaa, running tax isaa hunda isaa information baay'ee argattu sirraati. Kanaaf wantoonni isin asirratti argitan baay'een isaanii garuu bakka kana gaafa dhuftanii ilaaltan baay'een isaanii update kan ta'uu danda'anidha. Akka salphaatti wanta narra isinitti agarsiisuudhaaf gara kana dhufe processor kan jettu kun baay'ee murteessituudha. Yeroo baay'ee CPU jennee waamna. CPU jechuun central process unit jechuudha. Kana jechuun immoo brain of computer jenna. Yeroo baay'ee brain of computer jedhamee kan waamamu isa kanadha jechuudha. Kun garuu yeroo baay'ee processorii kana irratti waan xiyyeeffatamuuf namni tokko gaafa computer bitu memory isaa checking godha, CPU isaa checking godha waan ta'eef namoonni yeroo baay'ee kana update godhaniiti kan isaan gurguran. Osoo computer kun core i5 ta'ee jiru gara core 7tti gara core i9tti jijjiiranii yeroo isaan gurguran ni argina. Really isaa garuu computer kun isadha gaafa jettan miti. Kanaaf bifa akkamiin namoonni kuni processorii waan kana upgrade gochuu danda'u kan jedhu isinitti agarsiisuudhaaf dhufe. Akkuma isin asirraa argaa jirtan booda deebinee ni ilaalla. Processoriin computer kana inni sirrii isaa generation 11ffaadha. Core i5 dha. Core 4 ofirraa qaba. Wantoonni kun arfan sadan ilaalla. Amma kan isin argaa jirtan kanadha. Garuu ergan update godhee boodammoo deebinee immoo yoo ilaalle resultii kana argachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf bifa salphaatiin namni tokko computer kana CPU kan processorii isaa update gochuu yoo barbaade akkam gochuu danda'a kan jedhu isinitti nan agarsiisa. Inni jalqabaati wanti isin beektan addunyaa Windows plus R kan jettu kana tuqxu. Bakka kanatti Windows plus R gaafa tuqxanii RG edit kan jettu kana barreessitu. Command kana erga barreessanii booda bakka OK jettu kanatti cuqaastu. Bakka kanatti ni cuqaastu. Erga cuqaastanii booda registry editor isin gaafata yes or no, administrator yoo taatan yes gaafa jettanii isin seena. Do you want to allow this application to make change to your device jedha. Sana booda registry editor irratti yes gaafa isin jettanii information kanatti isin fida. Kanatti registry editor keessatti information classes root, current user, local machine, users, current config kan jedhu isin fida jechuudha. Kanaaf amma processorii computer kana update godhee yookaan upgrade godhee gurgurachuun barbaade. Fakkeenyaaf computer kuni core i5 dha. Ani immoo core i7 godhee yookaan immoo core i9 godhee yookaan core i11 godhee gurgurachuu barbaade maal gochuu danda'a bifa salphaatiin namoonni baay'een system information qofa irra galanii waan amananiif maal gochuu danda'a bakka kana dhufeetan local machine kan jettu kana irratti cuqaasa. Erga local machine kan jettu kana irratti cuqaasee gara kanaan jala local machine kan jettu kana jala deeme hardware kan jettu kana irratti cuqaasa. Ergan hardware jalatti cuqaasee gara kana dhufeen description kan jettu jirti. Description kan jettu kana irratti cuqaasa. Ergan description irratti cuqaasee booda description jala systematu jira, system irratti cuqaasa.
ergan sistema kana irratti cuqaasee wanti ani barbaadu central processor dha waan ta'eef kana irratti cuqaasa central processor isa irratti jechuudha. Sana booda 0 1 2 3 4 5 6 7 jedhee jira. Kanuma jalqabaa irratti gaafa akkatti cuqaasu wantoota baay'ee nutti agarsiisa bakka kanatti akkuma isin argaa jirtan. Akkuma isin asirraa argaa jirtan wantoota baay'ee neemiin isaanii kan jiran hundumtuu asitti nu agarsiisa. Kanaaf direct deemnee processor name string kan jettu kana irratti kilik gaafa goonu akkanatti update akka goonuuf editable ta'e nu dhufa jechuudha. Bakka kanatti maal gochuu dandeenya? Generationii 12ffaadha jennee generationii 12ffaadha jennee core i9 dha jennee 2 point kan jettu kana immoo yoo barbaanne 5 dha jennee 5 dha jennee kana goone akka kanatti update gochuu dandeenya. Argitani jalqaba meeqa ture computer kun generation isa 11 ture core i5 ture gigahertz 5 2.4 ture amma garuu gigahertz 5 godheera. Kanaaf salphaatti register editor keessa galle akka kanatti processorii update goone gaafa nuyi bakka kanaati baane dhufnee eddan irratti system information jenne ilaallu system information jenne gaafa ilaallu look bakka kanatti maaltu jira jalqaba processorii min keenya meeqa ture generation 11ffaa ture as kana core i5 ture bakki kun immoo 2.4 gigahertz ture. Amma garuu kan isin argaa jirtan generation 12ffaadha computer kuni core i9 dha processoring isa akkasumas immoo gigahertz 5 ta'e. Kanaaf bifa salphaatiin namni tokko isin jalaa jijjiiree bifa isin hin beekneen isin gurguruu ni danda'a. Computer kun core i9 dha. Computer kun generation akkasiidha. Gigahertz akkasiidha jedhee isinitti haasa'e isin bifa salphaatiin isinitti gurgurachuu ni danda'a. Kanaaf of eeggannaa guddaa godha. Bifa akkamiin isa sirrii isaa argachuu dandeenya kan jedhu immoo kutaa itti aanu isiniif qabadheen yaadda. Warroonni YouTube koof maatii hin taane amma YouTube kan jedhu irratti maatii ta'a, subscribe godha, share godha. Daawwadhaa beekumsa computeraa mana keessan taa'ati gonfadhaa isiniin jedha kun waan baay'ee isin barbaachisudha. Namoonni hundumtuu yeroo ammaa kana computer baay'ee nama barbaachisa. Namni waan kana beekuu danda'u tura jiraata. Taasallee namni biraan isa goomsuun qabaatu bifa akkamiin computeraa isa information computer kan system information isa sirrii argachuu dandeenya kan jedhu kuutaatti aanu isiniif qabadheen yaadda. Cheers.